uummanni Oromoo kuni maaliif akka ta'e beeku wanta akka fudhadhe raachuu my brother dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee si dinqisiifadha irra deebisee namni garuu akka biratti fudhachaa jirtanii akkasii miti dubbiin akkasii miti raachuun koomeediidha gizee meeqan isinitti moroonni akkumatti xarafa qabdanii fiidan tasgabbaadha jechuun yoo kofaluuf taphachuudhaaf malee akka biratti yaadina akka biratti fudhatina. Koi maak yeroo baay'ee raachuun koomeediidha maali raachuun hin qabu raachuun. Akka hin qabu ani badi nama miti. Amma si qabee jira. Ay no sana hin jenne garuu raachuun koomeediidha maayetta. Raachuun nama miti koomeediidha. No akkasiin jira raachuu maal seete namoonni hedduun Oromoon namaaf gammatti Oromoon gizee hedduu waan nagaafataniitu jira gizee hedduu waan baruu barbaadan tokko jira. Hundi keenya waliin beena miti akkasi. Saniifuu akkas isaanii dubbii habarsaa jiran sirrii miti akkasii miti. Saniifuu akkasii miti. Akkasitti hin fudhatinaadha. Raachuun obboleessa kiyya akka biratti hin fudhatina. Ittiin gaddaa obboleesseetti chigiriin hin jiru. Yes. Okay. Obboleessan qabdu mana. Ani badi. Maaliif hin qabne obboleessan hin qaba. Jechuun Ada bakka innaa maali obboleessi dhibba ta'uu qabaa gaddisi biratti. Hundee jechuudha. Ani kan jechu jiru raachuun obboleessa kiyyaa Maayiqeerroo jecheetiin himuu jiraaf namoonni hin galleef. Obboleettii 12 qaba. Ani 13ffaa ta'ure diina sirraa dhorkina yoo diina qabaatte. Diinan qaban. Obboleessa hayya obboleessan ta'e yoo hin taanillee bakka akkanumatti namaan matti dubbee. Nama immoo nama. Amma qixaatii fudhatta. Qixaatii fudhatta. Adabbii. Qixaatii. Adabbii. Qixaatii. Jechuun adabbii akka itti sirreeffattuuf barbaachuu. Qixaatii akkam barbaadetti naasa. Ayyee afaan Oromoo sirreeffadhu jechuun si barsiisuuf baran. Hin barbaadu baradheen fide dur. Anaafini nama waliin deemnu miti mucaa kana dhiisaanii yaa'u miskiina kuni. Durin bar. Raachuu garuu raachuu adabbii kan kee simpilii godhan. Sirbii. Sirbii. Kam ati kok kan sirba moita. Sirbii akka kootti sirbii kayitti ragadi hararge. Okay, hararge. Fagoyyee moo? Okay. Adabamii fiinaan jechaa jirtan. Okay, kan biraat takka qofa naa yaadi kan biraa siifin adabama garuu takka. Background godhe akka amma sirriitti suuraa koo. Background kan mareeffisan suuraa reeffisan. Garuu akkas hin taatu akkas taatu. Okay. Kazaan sirba taklasa unnatu kumatu dassi ilaalisa jedhu sirbita. Kongra. Maki achi deem. Amma sirbi takla saunnatu si jedhu sirbi. Takla saunnatu ara bijariidhaan takka dhaggeeffadhu.
afaan Oromootiin naaf haa ta'u please jechuun sirba Taraggome takla ሰውነቱ ቁመቱ ደስ ይላል ሰጀዱ አፋን ኦሮሞቲን ተረጎ ኦቦምቦሌቲ ሲርቢ ኦቦምቦሌቲ ጃለተሙ መሌ ጃለዴም ቤኩ ከናንዱራ ጀዴቲ ሰና ሲርቢ mee wallahi je አመሬ ፉን አርጋ ጅራ ኢቲ mee wallahi je ወላሂ ላዚም jettere jedheera Maki foon haadha koo na dabdamu adabbii kanan fudhatu taanaan foon haadha koo sitti meera. maal jeenaan okay sirbanatti miti ansi jalaan jaa Obomboleetti. hin beeku gaa obomboleetti jechuun Nafaana jette ani na shamadaleera. Jaalatamuu malee jaaladhee hin beeku kanaan dura. Sirba kana osoo hin ta'in kanaan dura sirbi maatiin godhuree waliin sirbaa mala. Aha bubuqqis irra marsii godhu. Oromoodha yaqeeroo obsinee ni gahaa jarrosan beekanii mirga namaan tuminee kan deemaaf tuqanii ajjeesin gaddiinii kan miira kee dhiibudha. Ajjeesu maaltu fide amma? Ajjeesu maaltu fide? Maafu nama ajjeesu. Alaabaan Oromoo. Alaabaan Oromoo asi maal hojjetu? Diimaa magariisa jidduun ifa biiftuu haadhuun ishee oola. Bakka ishee hangate ijaaftee buutu rabbii nu bal'ise akka amma sirbu kosiin taane. Gixximii ta'e gixximii. Qaxxali. Intini isa jedhu sirbi kaasii kumaara keessa jedhu isa siyaasa. Okay. Kaasii kumaara kee uummata irra kaasii kumaara qaxxali sirbi haadha isa siyaasa. Kabara bisa. Bubuqqis irra marsi. Bubuqqis irra marsi. Caps bukis. Kad apa biya Oromoodha yaqeeroo. Dan. Amma jiran qabsu best. Agama kana cara maal barbaadate amma obombaleeti. Akkana kan jawi. Okay. Maal sinjaan sirba barhim kami siif jawaabee. Bubuqqis irra marsee. Jeewa. Dabalidha. Bubuqqis. Alaabaa Oromoo eegui. Ayaasu. Maal jette alaabaa Oromoo itti eega kabiyyaataatiin jira amma sirba habra. Alaabaa Oromoo bosona kan turte jaarraa bara meeqaa fawwalamaa turte faajjii Oromoo bosona kan turte alaa'uu beekudha. Hara mucaan sirba jaalalaas waan beektuun qabdu isheen bubuqqis irra marsii qofa beekti. Asirra sirba jaalalaa warra jettu. Buqqis ijoollummaa kiyyaadha. Waan akkasii cabsi buqqis ta'e waan akkanaatti dhaggeeffadhee guddadhe waan ta'eef waan sana gochuu hin danda'u. Baga ammumaa natti himte. Cabsuudha asiruma. Cabsuu. Okay, kan biraa maal siifaa jiru? Cabsuudha. Cabsuu jettee bagumaan manatti himte giftii ko. Sibira eenyu gahaa miti. Cabsi buqqis. Okay, ammaatti siif keelin jalqaba biraa maal barbaadda? የሰለልችው የዛል ሄጄ እንዳልፈልገው ብላችሁ ይመጣል። ከተማው ደማቅ ነው ቀኑ ቢጨልም ወዳጅ ጠፍቶብኝ ቁጭ አልልም። ምናሉ ስለኔ ምን ብሎ ነገሩ amma dura ollaa keenya takkatti bantee dhagee sirballee afaan amaariffaan dhaggeeffadhu akkas.
ሲቴ በጣም ይት በደንብ ይትናተ ኦኬ በቃ እሺ እሺ ማለት አደብኝ ከማች Okay, Simoy. Yes, and you're saying you're not going to go. Maki. Thank you so much for the kiss. Okay. Yoruba ye Canadinku. Hidinke. Hidinke. Easy. I know. Easy. No, No, I city munkaba. Hidinke. Easy. I know. City munkaba. Oh my goodness. I know Maki Bekun Kaba Kanaf. City munkaba. Easy. No, Malifa. Easy. City munkaba sinje de Maki. Sit Beku Kabdakan. Akkas dhufeetudha. Akkas dhufee akkam taasise hidhiin kee yeroo baay'ee nadhi ba yeroo baay'ee eengaddafa. Okay. Amma adabbii siyaada baga. Hin beekuu qabda kaa tankoolii isaa beekuu qabda. Tankooliinni hojjetu beekuu qabda kanaaf eengaddafa qoy kun akkamitti akkas taa'ee yaadaa ture. Akkam taasise. Raachuu. No, I beekuu qabda kanaaf. Raachuu. Oi. Maal ta'aa jirta? Dhaggeeffadhu adabbii kaa ta'u mi'a mucaan maaltii rabbi jedhaati ho'i. Garuu sirriidhaa garuu hojiin isaa ishee dirgiitiin amma taa'aa jiru kun amma sirriidhaa. Akkam? Akkasiin godhin immoo. Akkam? Ajaa'iba qabannaa. Ajaa'iba qabdu wallaahi laazim. Silkii kiyya cabsite ilaala amma. Okay, amma silkii kiyya naa bitta. Bakka. Si galee miti? Qoy chaarjii irra waan hin godheef. Okay, chaarjiin fudhatee jira. Okay, amma dhiisi yaa bulaan. Dhiisi naan siin jee. Dhugaa. Osoo fudhadhuuti. Amma adabbii fudhadhu. Namni kun hundi garuu eessa dhufe? Yaa jara keenya ho'a namaaki. Okay, amma keeti tokkoffaa maal qotamee barreessaa maal haa godhu? Suuraa kiyyaaf duuba kaa'e. Suuraa isa kam? Kasitti tole. Facebook irratti maakii oroodha miti. Facebookni kiyya gubatee jira garuu inni laa jechuun maqaa kiyyaan ni jira Facebook. Search godhi ni jira wanni hundinuu. Okay, first Oromoo sani qabda. Kan Walloo kan first Oromoodha san godhi. Komantii jechaa jira. Hai ummata kana.
kan profaayilii keerraan argadhe ishee. Ayi. Hindi. Mario. Achi siki narran bayni. Waya ajaiba bas. Okay. Bareedaadha. Geemii qabadhu kan dhumaan taphadhaan maniin baa kana booda. Sirbi. Ani sirbu. Hin sirbu. Hayyee ta'e akkasumatti. Ay, bu'uun jirta maal taate? Ay, akkas taa'ee akkasila yeroo Oh, iya. Awas kasih surah kiyya bakka himu jama. akkas arrafee taa'ee yeroo akkasii dhaatte gidduu dhufee. Anji Maki. Jirta? Ini jira. Hai maal taate garuu? Anis beekaa miti bira akkas calluma jedhee akkas yeroon zeeru gittimii dhufe nanna'e. Si agattamu bu. Tahu di mana tuh nama? Komantii saja. Labsi goota kwette. Ara guys push godhaa tapha dhumaa mo'uu qabna. Tapha dhumaadha mo'uu qabna guys. Hundumti keessan push naa godha. Push godhaa hundumti keessan. Tapha dhumaa anis taraa koo suuraa koo kan biraa godhachuu qaba. ገብቶልሻል። ኧረ ላሽ እንደዛ አይደለም። እሱ የምንሽ ነው። ጀስት ፈታ ነው። Jaalatamuu malee jaaladheen beeku. Dhibii nama jaallate amma reefuun argaa jira. Nazuuko. Jaalatamuu malee jaaladheen beeku kanaan dura. Dhibii nama jaallate amma reefuun argaa jira. Jaalatamuu malee jaaladhee kunoo nama karaara. Ani naanneen kun. Adina nahina barene malo ya bare duki yani shabira
Guys, push goda. Nazuko, kashtiko, ulfad, najrad, kasht, lubu. Abdi, Leilu. Nazu, Thank you, Briddu Kia. thank you. Warra asirra jirtan aanaa follow naaf godhaa please. Follow naaf godhaa warra giftii naaf kannaa jiru jalarraa gubbatti follow godha hunda isaaniitu. Kesan, hundumti kesan Nazu, MTF Abdi follow na. Kwa Nazu ani you follow singone. Kuno Nazu kosi godera. Follow dama wambira miti. Intako satarin maki ani follow njen. Wambira njen. Lidu. Ummata keenya namoota 3,000tu jira. Asirratti waan takkan dubbachuu barbaada. Ummata keenya kan Wallaggaa keessatti dhumu jiruuf akka yaadattan sagalee akka taataniif please